Soraan akkamittiin ajjeefame kan jedhu odeeffannoo qulqulluun amma nu ga'ee waan jiruuf odeeffannoo kana kan isinitti himnu ta'a. Nu faana bu'aa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif viidiyoo kana immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa Soraa ajjeefamuu rifaatuu nama hundaatti uumee jira guyyaa irraa kana jechuudha. Soraan kan inni ajjeefame akka odeeffannoon miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jirutti naannoo Jamoo hoteela tokko keessatti ajjeefame. Bargit shaaworii keessatti ajjeefamedha kan odeeffannoon jedhamaa jiru. Garuu odeeffannoo amma nu ga'e kanaan guutummaa guututti Soraan mana fincaanii yookaan shaaworii iddoo itti dhiqannaa keessatti akka hin ajjeefamne odeeffannoo qulqulluun hiriyoonni isaarraa nu ga'e akkasuma namoota eegumsaa naannoo sana jiran irraa nu ga'ee ni addeessa jechuudha. Amma wantoota gurguddaa lama waliin ilaalla jechuudha. Gara kan Soraa kan guyyaa irraatti osoo hin darbiin fuuldur guyyoottan 15 asitti jechuudha. Artistoonni Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefamaa akka jiran miidiyaa hawaasaa kanarraa argitaniitu jedheeti kanan yaadu. Egaa kan Soraan jechuudha har'a du'uyyuu dargaggoonni guyyaa kaleessa dura miidiyaa hawaasaa kanarraa akkuma argitanitti jechuudha manneen kilabii galgalaa keessa iddoo tokko ol faana hojjetanii dargaggoonni kun lamaan ajjeefamaniiru. Kan isaan ajjeefaman immoo namoota farra Oromoo ta'aniin malee humna mootummaadhaanis miti dhukkubsataniis miti yookaan marfee garaan osoo hin taane namoonni farra Oromoo ta'an sabni biraan namoota kanatti dhaadachaa akka turan akkasuma immoo sin ajjeefna jedhanii akka karoora isaanii galmaan gaatan beekamee jira. Dargaggoowwan kun lamaan ajjeefamanii jiru jechuudha. Kan guyyaa irraatti yoo dabarru Soraan kan inni ajjeefame kaleessa naannoo sa'aatii 12tti hanga sa'aatii 2tti hiriyoottan isaa waliin akka ture baramee jira. Hiriyoottan isaa erga gargar ba'anii Soraanis gara manaatti erga galeen booddee naannoo sa'aatii 2 walakkaatti dubartiin takka itti bilbiltee Soraa gara hoteelaatti akka waamte guutummaa guutuutti bira ga'amee jira jechuudha. Dubartiin kun erga waamteen booddee maaltu ta'e kan jedhudha. Isa dura Soraan yeroo hojii koomedii garaagaraa kana magaalaa Finfinnee keessaa olii gadi naanna'ee hojjetutti namoonni saba garaagaraa saba biraa ta'an keessattuu afaan Amaariffaa dubbatan Soraadhaan si ajjeefnaa ni duuta atii jedhanii akka doorsisaa turan Soraan hiriyoottan isaatti kana dura himee ture jechuudha. Hiriyoottan isaa kana keessaa maqaan isaanii namoonni akka hin dhaamne barbaadan odeeffannoo kana nuun gahanis akka itti dhaadachaa turan jechuudha. Sababni isaa Soraan xiqqoo beekamtii argatee uummata Oromoo biratti beekamtii waan qabuuf inaaffaarraan kan ka'e akka kana ittiin jechaa turan beekamee jira jechuudha. Egaa erga akkasiitii guyyaa kaleessaa maaltu ta'e? Ergasiitii dubartiin waamte kun jechuudha maaliin akka goote isheen beekamuu baatus odeeffannoon gama sanaan ba'e akka jirutti hoteela sana keessaatti Soraan kan inni gara hospitaalaa geeffamee ture naannoo halkan sa'aatii 7 akka ta'e dhagahamee jira jechuudha. Walumaa galatti dubartiin galgala sana bilbiltee waamteef eenyummaan ishee ammatti beekamuu baatus garuu mana seeraatti hidhamtee akka jirtu adda ba'amee jira jechuudha. BBC'n afaan Oromollee barreessee jira kana namoota wabeeffatee jechuudha. Sababni inni ajjeefamuu danda'uuf inni biraan namoonni wantoota biraa haasa'u durbatu ajjeesee yookaan namatu waraanee ajjeesee jechaa jiru yookaan gama biraatiin Soraan doorsisa kana hundumaa hiriyoottan isaa tokko tokkotti illee himee akka jiru beekameera. Egaa guyyaa irraa hospitaala Phaawulosii bu'aan qorannoo isaa osoo hin beekamin Soraan guutummaa guututti ajjeefamuun isaa qofti mirkanaa'ee gara biyya dhaloota isaatti geeffamedha kan inni jiru jechuudha. Ammallee amma sa'aatiin kun amma sagantaan kun qophaa'etti illee karaarra deemaa akka jiru kan inni beekame. Guyyaa borii magaalaa Naqamteetti simannaan hiriyoottan isaa fi jaallattoota aartiitiin adeemsifamee fi gara iddoo hawwaalcha biyya isaa gara magaalaa Jaarsootti aanaa Jaarsootti akka geeffamullee baramee jira jechuudha. Kanas haa ta'u sanas Soraan kan inni ajjeefame harka namaatiin shirri xaxamee akka ajjeefame dubartiin isa ajjeeste yookaan isa ajjeesiste
jedhamuu baatus harka keessaa qabdu mana seeraatti dhiyaattee jirti. Harka poolisii jala akka jirtullee dhaga'amee jira. Odeeffannoo mucaan kun akkamitti du'e maaliif du'e kan jedhu irra jalaan jala buunee kan isin beeksisnu ta'a. Aganatti viidiyoo kana waliif qooda odeeffannoo jiru. Namni hundumtuu dhugaa mucaa kana baasuu tattaafachuu qaba. Isiniin jennaa galatoomaa isiniin jennaa nagaan tura.